Mudii 24 bara 2015 akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota dhuftoota caffee miidiyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwattan caffee miidiyaa irraa oduu isin dhageessifna. Oduu waliin anniversariinaatti jalqaba irratti oduu jiru. Waldaan dargoo caffee hojii gamtaa walii galaa ayyaana qilee fi baazaarotaa sabeeffachuun dhiyeessiiwwan adda addaa dhiyeessaa jira. Waldaan dargoo caffee hojii gamtaa walii galaa yaa'ii idilee lammaffaasaa miseensota caasaa hoolotaa waliin magaalaa hoolotaatti taa'eera. Gara oduu bal'inaatti sin dabarsa. Waldaan dargoo caffee hojii gamtaa walii galaa ayyaana qilee fi baazaarotaa sababeeffachuun dhiyeessii kanneen akka killee, kuduraa muduraa, lukkuulee fi re'ee dabalatee kutaalee magaalaa Finfinnee fi giddugala gabaa irratti dhiyeessaa akka jiru himame. Waldichi hundeeffama isaarraa kaasee dhiyeessota garaagaraa dhiyeessuun gabaa ayyaanaa fi qaala'insa gabaa tasgabbeessuun kan beekamu. Bara kanas bifa adda ta'een kutaalee magaalaa Finfinnee fi giddugala gabaatti gatii madaalawaan miseensotaa fi maamiltoota isaatiif kan dhiyeessu ta'uun himamee jira. Waldichi fayyadamummaa miseensota isaa giddugaleessa kan godhate yoo ta'u, miseensonni waldichaa carraa kana fayyadamaa akka ta'an dhaamameera. Galatoomedha. Waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa sadarkaa Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan socho'aa jiru. Akkuma beekamu tanaan duras miidiyaalee adda addaa irratti ibsaa turre. Isinis akkasumatti kan duras dhuftanii turtan hundi keessaniyyuu ammas immoo caalmatti iyyuu rakkoon kamiyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa oduun dhaabin gaagaatama biyyattii keessa jirus hubannoo keessa galchuudhaan garuu qaala'insa biyyattii keessatti qaala'insa gabaadhaa biyyattii irratti jiru immoo caalmatti deemaa kan jiruu fi ammas guyyaa irraa kanatti yaa'ii waliigalaa yaa'ii idilee lammaffaa isaatti kan hoolota irratti gaggeessaa jiru rifoormii guddaa irra jirra jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wanni adda isa godhu tokkoffaa gaggeessitoota isaa gubbaarraa amma gajjallaatti ga'utti rifoormii waggaa lamaan rifoormii godha. Akkasumas immoo qaala'insa jireenyaa ayyaana gannaa kanas sababeeffachuudhaan qaala'insa gabaa baazaarii adda addaa banuudhaaf guyyaa gaafa 24 irraa kaasee kaampaayii bifa kaampaayiitiin sadarkaa magaalaa Finfinneettis magaalota Oromiyaattis naannoo Finfinnee jiru irrattis hunda irratti iyyuu socho'aa jechaadha. Kanaaf hojii irratti kan jiru yeroo muraasa kan galteedhaan deemaa jirudha jechaadha. Sa'aatis guyyaas ji'as torbanis kan herreegaan fayyadamaa fi socho'aa jiru jechaadha waldaan dargaggoota caffee. Waldaan dargoo caffee hojii gamtaa walii galaa yaa'ii idilee lammaffaa miseensota caasaa hoolotaa waliin magaalaa hoolotaa bulchiinsa magaalaa hoolotaa keessatti gaggeessaadha. Yaa'ichaan hundeeffama waldichaa irraa ka'ee hojiilee hojjetamaniif qabeenyi waldichaa miseensota caasichaaf barreeffamaan dhiyaatee jira. Waldaan dargaggoo caffee hojii gamtaa walii galaa hojii dhabdummaa fi rakkoo mana jireenya miseensotaa furuurratti caalmaatti kan hojjechaa jiru kan jedhan sanyiin ijaaramni waldichaa eenyummaa irratti kan bu'uureffatedha malee faayidaa nama dhuunfaa qofaaf kan hin hojjenne jedhaniiru. Tokkummaa miseensota keenyaa hunda cimsuun kaayyoo fi karoora waldaa keenyaa galmaan ga'uuf aarsaa kaffalamuu qabu kaffallee galmaan ni geenya jedhanii jiru. Rakkoolee isa mudatan gara carraatti jijjiiruun waldichi caalmaatti kan mirkaneessaa jiru waan ta'eef miseensonnii fi hirmaattonni marichaa waldicha cinaa dhaabbachuun caalmaatti cimee akka hojjetuuf galma gahinsa isaatiif deeggarsa hundumaa akka taasisan dubbatanii jiru. Kabajamtoota jaalatamtoota miseensota keenyaa hundi keessan waliin taatan deeggartoonni keenya waliin taatan caffee miidiyaaf akkasumas waldaa caffee hojii gamtaa feesbuuka keenya keessatti waliin dhufaa turtan warri deemaa jirtan miseensi keenya marti qormaata tanaan dura horiiroo kan keessan hunda keessi akka dabaluuf obsa godhattanii guyyaa irraa nu eeguu keessaniif gabaja guddaaf galata guddaadhaaf akka waldaattis akka biyyatti gabaabatti akka hojii gamtaa federaalaa oomishiinittis galateeffamtanii jirtu miseensi keenya galata guddaa qabduuf jedha ergaa isaaniis dinqa. Gaaffilee miseensota waltajjii irraa kaaniif pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa obbo Sanyii Dashuu deebii laataniiru. Maqaan koo Bineem Qalbeessan jedhama. Waldaa kana keessatti koree caasaa barreessaa waldaa kanaati. Asirratti akka caasaa kanaatti marsaa lammaffaadhaaf yaa'iin gaggeeffamaa kan jiru. Yaa'ii san irratti yaadonni bal'oon kaaniiru. Gabaasni bal'aan dhiyaateera. Gabaasa yeroo san dhiyaateef amma kana yoo ilaallu amma baay'ee fooyyadha. Yeroo san amma akkasumatti yaadanii mana jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa fudhannaadha. Har'a garuu saayit pilaan hojjetamee kun mirkanaa'ee sadarkaa kanaa gahan jedhu. Kanaaf jijjiirama bal'oo jira jechuu barbaadan gabaasa yeroo san dhiyaatee fi yookaan yaa'ii yeroo san taa'amee fi yaa'ii ammaa irratti jijjiirama guddaa jira. Ifin miseensumti yeroo san ture nama muraasa turre amma garuu namoota hedduudha. Ifin naannoo nama 708 ta'u yeroo san nama 203 waan hin caalle kanaaf yaa'ii marsaa lammaffaadhaaf qophaa'ee yaadota kanatti ture jechuudha. Hojjetaa ammaaf hojjetaa tokko qofa akka caasaa kanaatti kan qabnu hojjetaa dhaabbee manaajara. Miseensi immoo naannoo miseensa nama 800 ta'u ammatti caasaa kana jechuun aanota 6 fi bulchiinsa magaalaa hoolotaatti bakka bu'ee kan jiru meettaa roobii, meettaa walqixxee, adaa bargaa, ejeree, kolooboo fi walmaraa bulchiinsa magaalaa hoolotaa dabalatee jechuudha. Aanota 6 fi bulchiinsa magaalaa tokko kanarraa caasaan kun kan intini ta'e
Isaan kana gidduutti naannoo miseensa 800 qabu caasaan kun guutuun jechuudha. Faayidaan inni qabu tokkomma miseensi nama kana nama 800 taanee amma namni sheerii isaa bitate nama jechaarra kun nama 800 ibsanii ol taanee amma kan inni kun caasaa kanatti ta'uudha baate ofiisii biiroo deemee achitti haala gaariidhaan keessummaa dhiisuu danda'a. Sababni isaa nama baay'ata waan ta'eef sanirra darbee bootarmayyuu wallaaluu danda'a namni. Kanaaf caasaan kun asitti banamuun miseensi bal'oon akka argamuuf carraa guddaa laateera. Baay'ee murteessaadha. Lammataa amma meetaaroon meetaal qixxee irraa dhufee namni asirra darbee gaafa bakka dhaquu fi gaafa asitti keessummaa eegalu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Sarara darbee immoo biiroodhuma irraa immoo baabuusa asitti banamuun kun amma namni 1700 asii Finfinnee dhaqee achitti keessummaa irraa namni kun asitti keessummaa caasa biiroodhuma achitti faayidaa guddaa qaba. Haala waldaa ilaalchisee akkuma argaa jirtan yaa'iin marsaa lammaffaa damee magaala hoolotaatti bifa ho'aa ta'een akka amma argaa jirtan kanaan geggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Wanti adda isa godhukaa bara yaa'ii tokkoffaa irratti miseensa haga ammana baay'atu kanan qabnu ture. Ammaaf edda yaa'ii tokkoffaatiinas naannoo miseensa 600 ol horanne akka argitan kana miseensa keenya guutuudhaan geggeessaa kan jiru ta'uu isaati. Haa ta'uti haalli waliigalaa miseensi keenya ammas borus hubachuu qabu jira ta'e waldaan keenya maal hojjechaa jira kan jedhu sana har'a argeera. Gabaasa yaa'iitii irratti ilaalee jira. Haa ta'uti kanaan dura walolni garaagaraa geggeeffamaa kan ture ta'uu isaati. Waldaan bittinnaa'eera maallaqa fudhadhaa kana ta'a ebelu sinate ebelu zaraf waan hin taane namoonni keessa galanii olola geggeessaa turan kan jiran ta'uu isaa ifatti hin beekama. Haa ta'uti miseensi keenya immoo har'a hubannoon hubatee hin jira waan ta'eef waldaan keenya kan hin bittinnoofne ta'uu waldaan keenya maallaqa jiru san horsiisaa dhalchiisaa kan jiru ta'uusaa sirriitti hubatee deemuu qaba kan jedhu sana. Even as dhimma faafaate kana kan yeroo hunda akka miidiyaa keessanitti dhiyaachaa kan ture yeroo baay'ee gabaan dhiyaachaa tureera. Achirratti wanta guddaadha hojjechuu kan yaadame. Gama abbaa jarbii urjii 3 illee faafaate naannoo hektaara 2 fi 5 ol lafa ta'u suni proposaalli qophaa'ee dhiyaatee asirraa kaabineen asii mirkaneessee Oromiyaa ga'eera. Even amma wiixata akka waraqaa isaa fudhannutti sammuna kana deemamaa kan ture achirratti ijaarsa guddaadha ijaaramu kan yaadame. Sana darbee waajjirri daldalaa bulchiinsa magaalaa hoolotaa fi waajjirri imaaxaa iddoo hojiidhaaf ta'u lafa guddaadha kan isaan nuuf waadaa galanii hojii bal'aadha asirratti hojjetamuu kan yaadame. Kana waliin ol qabatee akka magaala keenyattis magaala hoolotaatti hojiiwwan baay'ee hojjechaa jirra ammaaf. Hojiin hin xumuramne hin jira. Waa'ee fincaala hoolotaa waliin ol qabsiisee amma hojjaa duraa nu fuuldura gaafa 24 Oromiyaan beellama nu laateera. Beellama sana dhaqnee yoo fudhanne diizaan hojjetame waan hundi xumurameera jechaadha. Kaartaan hojjetameera magaala hoolotaatirra. Kanaaf achirratti loojii jenne sana ijaarree waan guddaa aadaaf turizimii naannoo keenyaa waliin illee waan guddaa akka hojjennudha kan karoorfannee jirru waan ta'eef ololli hin taane namoonni waldaa diiguudhaaf deeman jiraannan garuu haa ga'u haa dhaabatan. Maaliif hojiin hojjetamaa jira. Namni ala dhaabatu waan baay'ee haasa'uu danda'a. Egaa kalaqa akkasii yoo qabaate sammuunsa waan gaarii hojjechuu yoo danda'a ta'e dhufee koree keenyas deeggaree waldichas deeggaree waan gaarii hojjechuudha malee alaa odeessuun alaa haasa'uun hin barbaachisu. Amma wanni inni irra geenyeyyuu haasa'an barbaadu waan ta'eef hojjettee yeroo itti argisiistu malee yeroo haasoftee bultu irra hin jirru waan ta'eef namni hunduu kana hubatee miseensi keenyallee namoota olola akkasii geggeessan sirrii miti jedhee ergaa akkasii sana dabarsaa deemuun feesbuukii hin taane odoon taane feesbuukii sirriidhaan feesbuukiidhaan warri deeman jiraannan waldaa keenyaaf hin malu waan ta'eef bifa kanaan deemnee miseensa haaraa hin fudhanna akkamitti fudhanna amma edda waldaan keenya hundaa'ee naannoo waggaa 3 ol deemeera jechaadha waldaan caffee. Kanaafuu bifa barbaachisu sanaan kallattii muummichi caffee nuu kaa'een bifa sanaan fudhachaa kan deemaa jirru ta'uu isaati ammas. Koreen hundeeffamuun caasaa hoolotaa fi aadaa bargaa kan namoota 10 of keessatti qabatus hundaa'ee jira. Miseensonni waldichaa dirqama isaanii hin baanillee akka ba'an waamichi dhiyaateera. Oduun yeroo kana qabannee dhiyaanne kana fakkaata qophiilee caffee miidiyaa waliin turtii gaarii.